Ashamaa akkam jirtu kabajamtootaa fi daawwattoota koo Dr. Obsaan jedhama. Egaa akka har'as viidiyoo isin barsiisa jedhee yaade qabadheen isiniif dhiyaadhee jira. Egaa akka shamarran yeroo wal qunnamtii saalaa godhan maaliif ittanuu yookaan maaliif sagalee baasuu kan jedhu kan laallu ta'a. Egaa akka yeroo wal qunnamtii saalaa godhan shamarran ittanuun isaanii waan baratame ta'uu danda'a. Yeroo hedduu shamarran biyya keenya yeroo wal qunnamtii saalaa godhan sagalee hin baasan jechuun dhiironni ni komatu. Shamarran biyya keenya irra hedduun isaanii yeroo wal qunnamtii saalaa godhanitti sagalee hin baasanii miira isaanii ni dhoofatan jechuudha. Kan ammoo dhiironni hedduun hin barbaadanii sagalee shamarran irraa dhagahuu fedhu. Dhiironni hedduun garuu shamarran tokko tokko parsantii 30 yookaan 40 jechuu dandeenya yeroo wal qunnamtii saalaa godhan sagalee bareedaa fi mi'aawaa ta'e ni baasu. Sababbiin isaas qabxiilee garaagaraatu jira, sababa hedduutu jira. Inni dura akkuma isin hunduu beekanitti gammachuun yeroo itti dhagahamutti yeroo wal qunnamtii godhan beekaas ta'ee osoo hin beekin sagalee baasuu dandeessi. Egaa sagaleen kun gammachuu ajaa'ibaa keessa yoo kan jiraattu ta'e wal qunnamtiin sun yoo kan isitti mi'aawu ta'ee fi ishee gammachiisaa jiraate ni ittanti yookaan sagalee baafti jechuudha. Inni lammataa yeroo dhiironni dadhabanitti yookaan jaalleen isee yeroo dadhabutti isa kakaasuuf gootummaan yookaan dhiirummaan akka itti dhagahamuuf yookaan ittanuudhaan hamilee isaaf taati. Dhiironni hedduun hin dubbatan malee shamarri yeroo sagalee isaaf baaftu yookaan yeroo isaaf ittantu hamilee guddaatu itti dhagahama. Kanaaf shamarran gamni takka dhiironni yookaan jaalleen ishee yookaan abbaan manaa ishee yeroo jalaa dadhabutti ittanuudhaan isa jajjabeessiti. Inni sadaffaan yeroo dhukkubbiin itti dhagahamuudha. Yeroo tokko darbee qaamni saalaa dhiiraa hanga barbaadamee ol guddachuu danda'a. Dhiironni hedduun qaamni saalaa isaanii akka guddatan akka garmalee guddatu barbaadu. Garuu kun wal qunnamtii saalaa mi'aawaa ta'e gochuuf isin hin gargaaru. Shamarreen wal qunnamtii isin wajji gootullee yeroo mi'aawaa dabarsuu hin dandeessu. Kanaaf qaamni saalaa dhiiraa likkimatti yoo ta'e bareedaadha. Garmalee xiqqaachuu fi garmalee guddachuunis wal qunnamtii saalaa mi'aawaa ta'e gochuuf hin barbaachisu. Kanaaf dhiironni hedduun parsantii 90 ol qaama saalaa barbaachisaa hanga barbaachisaa ta'e Rabbi uumee namaa kennee jira. Kanaaf shamarreen takka kan ittantuuf qabxiin inni sadaffaan dhukkubbii yoo kan itti dhagahamuudha. Qaamni saalaa dhiiraa tokko garmalee guddaa ta'e kan ishee dhukkubsu yoo ta'e akka malee itti seenee kan ishee dhukkubsu yoo ta'e ittanuu dandeessi. Inni afuraffaan wal qunnamtichi hifachiisaa kan ta'u yoo ta'e dhiironni dafanii akka fixatanii fi akka jiksaniif kana gochuuf mala shamarran fayyadamanidha. Yeroo isheen ittantutti yookaan sagalee baastutti dhiironni miira ajaa'ibaa keessa waan galaniif dafanii fixatanii shamarreen takka fedhii ishee malee wal qunnamtii yeroo eegaltutti wal qunnamtii sun ishee hifachiisa, dafee akka dhumu barbaaddi. Kanaaf akka inni dafee jiksee irraa ka'uuf yookaan wal qunnamticha dafanii akka fixaniif ittanuudhaan akka inni dafee jiksu godhuu dandeessi. Kuni mala shamarran itti fayyadamanidha. Isinis
shamarranis yoo kan hifattan taate itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Egaa ka inni shanaffaan wanti isheen ittantuuf walqunnamticha suuta akka inni godhuu fi sababbiin isaas yeroo isheen ittantutti yookaan sagalee baastutti jaalleen ishee waan ishee dhukkube itti fakkaata. Kanaaf walqunnamticha akka malee humnaan daddafsee yookaan jarjarsee walqunnamtii godhaa kan jiraatu yoo ta'e akka inni walqunnamticha suuta godhuuf ittanuu dandeessi. Yeroo isheen ittantutti inni ishee dhukkubaa jira, jaallitii jalaa dhukkubaa jira yookaan jaartiitii dhukkubsaa jira jedhee waan yaaduuf suuta godhaa. Kanaaf kunis mala shamarran fayyadaman yookaan iccitii isaan ittananii fi inni jahaffaan fookasii yookaan yaada isaa guutumaan guututti gara ishee deebisuu fi yeroo hedduu dhiironni dafanii akka hin jiksineef yaada isaanii facaasuun akka dafanii hin jiksine gochuuf yaalii godhu. Garuu shamarran yeroo ittananitti yaadni isaa guutumaan guututti gara ishee deebi'uun walqunnamtii saalaa mi'aawaa ta'e gochuu dandeessu. Kuni mala ajaa'ibaa fi dinqisiisaa shamarran itti fayyadaman keessaa isa tokko. Maaliif sababbiin kun barbaachisuuf dhiironni hedduun mala kana saayinsiinis kan deeggaru ta'us yeroo walqunnamtii saalaa godhan dhiironni dafanii jiksan yaada isaanii gara biraatti faffacaasu. Gargar faffacaasu. Dhiironni tokko tokko osoo walqunnamtii saalaa godhan waa'ee kubbaa yookaan waa'ee kuwaasii yaadu. Dhiironni tokko tokko waa'ee daldala isaanii yaadu. Yeroo kanatti fookasii isaa guutumaan guututti gara ishee yookaan hin goone ta'e dafee hin jiksu jedhee waan yaaduuf dhiironni hedduun fookasii isaanii yookaan yaada isaanii gara biraa godhu. Yeroo kanatti immoo shamarreen gammachuu argachuu hin dandeettu. Maaliif yeroo yaada keessan gara biraatti facaastanitti jalaan walqunnamtii godhuu malee harka ishee dhungattu akkasuma harma ishee tuttuquu qaama ishee dhungachuu hin yaadattanii. Maaliif sammuun keessan waa'ee kubbaa yaadaa jira. Roonaaldoon akkas ta'e Meesiin akkas galchee jettanii waa yaadaa jirtaniif dugduma yookaan qaama saalaa keessan qofattu dalaga malee qaamni keessan guutumaan guututti gara kubbaa miilaa yookaan gara daldalaa waan jiruuf ishee gammachiisuuf baay'ee isiniin gargaaru. Garuu darbee waan kana itti fayyadamuu ni dandeessu. Guutumaan guututti dhorgaadha jechaa hin jiru. Shamarreen yeroo ittananitti yookaan sagalee baasanitti dhiira yaada jaalleen ishee yaada yookaan gara biraa facaasu ta'e gara isheetti deebisuuf mala kana ni fayyadamti. Inni biraa immoo inni torbaffaan riitimii walqunnamtichaa jijjiiruu fi walqunnamtiin saalaa isin gootan ifachiisaa fi dura irraa hanga dhumaatti wal fakkaataa kan ta'u yoo ta'e sagalee baasuun guutummaan akka itti dhagahamuu fi dafee poozishinii akka jijjiiruuf mala isheen fayyadamtuudha. Dhiironni tokko tokko isheen jala taatee inni gubbaa ta'ee walqunnamticha eegala hanga dhumaatti akkuma saniin itti fufaa. Akkasumatti eegalee akkasumatti fixaa. Garuu kuni shamarran gammachiisuuf faayidaa hin qabu. Daftee poozishinoota hedduutu jira. Viidiyoo kiyya kan dabre irratti illee laaluu dandeessu. Ammas dabalataan poozishinoota adda addaa viidiyoo itti aanu irratti qabadheen kan isiniif dhiyaadhu ta'a. Ammaaf poozishinii doogi istaayil ciiftee isheen gubbaa taate poozishiniin hedduutu jira. Poozishinii akkasii fayyadamuun ishee gammachiisuu dandeessu. Akkuma dura eegalteen kan fixxu yoo ta'e shamarreen takka akka ati poozishinii san jijjiirtu kan feetu yoo ta'e ittanuu dandeetti. Yeroo isheen ittantutti daftee poozishinoota jijjiiruudhaan ishee gammachiisuu dandeessa. Inni dhumaa yookaan inni 8ffaan
dirqama waan ta'eefi dhiironni hedduun ittanuun ishee dirqama. Maaliif dhiironni hedduun parsantii 100 jechuu dandeenya shamarree sagalee hin baafne ni jibbu. Shamarreen sagalee baaftu baay'ee filatamtuudha. Sababbiin isaas yeroo isheen callistutti waan isheetti tole itti hin fakkaatu, ofitti amanamummaan isaa ni hirdhata. Sababbii kanaan shamarreen sagalee baaftu baay'ee isa jajjabeessiti. Kanaaf baay'ee filatamaadha sagalee baasuun. Kanaaf sagalee baasuudhaan yeroo wal qunnamtii saalaa gootanitti sagalee mi'aawaa ta'e baasuudhaan jaallee keessan jajjabeessuu fi akka isinitti tole itti mul'isuu dandeessu. Hamma danda'ametti shamarran kan dhugaas ta'uu baatu sagalee baasuun barbaachisaadha. Hamilee isaaf ta'uu fi wal qunnamtii saalaa mi'aawaa ta'e godhuuf baay'ee murteessaa fi barbaachisaadha. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota koo sagantaa keenya kanarraa asirratti xumureen jira. Yeroo itti aanu viidiyoo itti aanutti viidiyoo isin barsiisa jedheen yaadee qabadheen isiniif kan dhufu ta'a. Subscribe gochuun maatii naaf ta'a. Akkasuma like gochuun hamilee naaf ta'a. Warri yaada akkasumas gaaffii qabdan koomentii irra naaf kaayaa. Koomentii keessan nan dubbisa. Yeroo itti aanu irratti viidiyoo itti aanutti hanga wal argatutti fayyaa argadhaa. Fayyaan dhabinaa.